bar OMN jechuun miidiyaa hattuudha jechuudha. Kan ummata Oromoodhaatiin gowwoomsanii Joohar ittiin saammatu jechuudha. Abiyyi Ahmad Itoophiyaa bulchuun bar itti xiqqaataa bar. Abiyyi jechuun daa'imman kaalmaas balaa inquudha Abiyyi Ahmad. Abiyyi Ahmad beekumsa qabu biyya bulchuun danda'u je. Haya. Namna kana wallahi. Sammuudhum tisaaq afoota unka inni naagale. Abiyyi na waamee sinajjeessa naan jedhee jedha. Afaanuma Jawaar keessaa kan ba'uun qaamfii guddaadha kun. Erganaa namni cunqurfame kan dhugaan saabate. Saba sablammoonni hundi si gammade. Gammadii. Doktora Jaalalaa Abiyyi Ahmadii fi akeekni Jawahar Muhammad yoon sitti hime biyya kuffisuu akka ji. Nagaya booreysuun hojii isaati. Kuni dhugaadha addunyaa warra lafaatii fi warri samiitiis kanarratti odoo anan taane Abiyyi Ahmad ni deeggara ni jaalata. Dhugaa Abiyyi Ahmad qabatee sossohu abbummaan fedhe adii fi gurraacha keessatti hojii akka Abiyyi Ahmad dubbatee nuti hojjatee takkaa hin agarree nuti. Goota kana Rabbiin isa haa gammachiisu umrii haa dheeratu. Abiyyi Ahmad Itoophiyaa bulchuun bar itti xiqqaataa bar. Abiyyi jechuun daa'imman kaalmaas balaa inquudha Abiyyi Ahmad. Aannan itittuu garaa nama miine ka garaa nama qabbaneessu jechuudha. Warra biyya jaalatu warra dhugaa jaalatu. Akkasumatti wanni niin irra salaammadhu raayyaa ittisa biyyaa goota kana wanni niin ol baaseef galanni sabaa sablammoonni ummanni Itoophiyaadha. Ummata Itoophiyaa qofa odoon taane ummanni Afrikaadha. Gartee raayyaa keenyaaf qabu obbo Magarsaa salaamtaadhaan sii kenna. Akkasitti siin hangafee siin hangafee Marshal Birhaanuu Juulaa jeneraalota keenya akkasumatti hunda keessan makalaakiyaa hanga gubbaarraa hanga jalaatti dhugaa nageenya irratti isin qabsaa'ota warra beelaa fi dheebuu garaa hidhatee nagaya biyyaa bira dhaabbatee itti wareegamee itti lubbuu dhabee ulfinaa fi kabajaa guddaadhaatu isiniin mala kan hin lakkoofsan beeyne akkasumatti sirratti salaamadha ulfinni isiniif haa ta'uun isiniin jaa. Akkasumatti warri dhugaa jaalatu. Warri dhugaa jiraadhu guddaa galatoomi dhugaa nu jiraadhu. Warri dhugaa jaalatu ummanni Itoophiyaa kijibaan hin gufatu. Abbaan dhugaa eenyu Rabbii Waaqaa gaditti abbaan dhugaadha Abiyyi Ahmad. Dhugaa isaa qabanneeti akka inni biyya kana itti tarkaanfachiisu akka jijjiirama guddaa fidu akka hiyyummaa awwaalu hiyyummaa akka kuffisu akka diina kuffisu akka ummata Itoophiyaa kana dhuunfaadhaa fi gamtaanis isaan tokkoomsee isaan duroomsu akka Itoophiyaa tana akka aduudhaatti addunyaa tanaaf Itoophiyaa guutuu akka ibsu Abiyyi biyyan dogongorsu. Kanaafuu ulfinaa fi kabajaan akka ummata sabaa sablammoota Itoophiyaa saba Oromoodhaa bakka bu'ee ulfinni kabajamoo muummee ministeera keenya Abiyyi Ahmad siif haa ta'u. Umriin nu dheeradhu amata kuma nuuf taa'e. Waan feene lubbuu teenya wareegama kennina malee onnee teenya dursa Abiyyi Ahmad jaalanna. Kijibaa miti kuni maaliif hojii isaatu ana qofa odoon taane Afrikaa gurraachaa fi adiin haqa harku hundinuu kagartee haqa dhugaa warri dhugaarra falmu hundinuu Abiyyi Ahmad ni jaalata ni filata. Abiyyi Ahmad filannoo as deemu kanaaf Abiyyi wajjin eenyu abbaa isaa wudidiriisiina. Higa Jawahar Muhammad barakkanaan jeen ilaal Magarsaa dhageeffadha. Abiyyi Ahmad amma akka jebeeyte Abiyyi Ahmad
beekumsa qabu biyya bulchuun danda'u je haya sayilii takka bulcheen beeku je sayilii jechuun nama hudhan irratti takka halaqaan taane mee magarsaa kiyya kuni cubbuu guddaadha moo dhugaadha moo kijiba mee kana dubbadhu mudi gabatee jira akkasumatti kabajamoota daawwattoota kiyya Abiyyi Ahmad jechuun higa sa Abiyyi an bar Abiyyi abbaa dhugaadhaati ittiin boon hogguu miliyoona tokko Abiyyoon je nan dadhabsiisu nan beeleysu na quusa irbaa an Abiyyi Ahmad jechuun kiyyaa'u irbaata nyaataa nyaadhu halkan irbaata nyaadhu naaf ta'a maaliifoo Abiyyi Ahmad jechuun ciree ganama la kursi nyaadhu maqaa Akkuma isaan dhayeedhaan quufaa jedha maqaadhuma isaa yoo na quufsa jedha guutummaan guututti ma fayyaana ta'e bareedaa maqaa Abiyyi Ahmad jechuun quufaa fi qananii badhaadhina jechuudha quufa kanaas wallahi akkasa abbaa beekuuf akkas abbaan beekne immoo maalli nu waa biraati mee amma taraata akkasii kenne aboo jaalatamaa kiyya onnataa biyya jaalatu mee ati taraata kenne dubbadhu mee dubbadhaa qaalii ko ani wallahi barhaasuma keessa natti tole baay'ee natti tole natti tole baay'ee natti tole hedduu natti tole haasaan keessa dubbadhaa asin ammallee haasaa keessa hin quufne anutti nu dhugaadha hin quufamu odoon akkana itti bulee itti oolees dhugaadhaan dubbadha dhugaan abbaan fedhe dhugaan quufu wanni namni quufu kijibaa fi soba Abiyyi Ahmad jechuun afaan Jawhar Muhammad Abiyyi Ahmad jechuun isaanii ittiin malu maqaa ulfinaati Abiyyi Ahmad jechuun quufaa fi qananii jechuudha Abiyyi Ahmad jechuun safuu Oromoodhaa jechuudha safuu sabaa sablammootaa jechuudha akkasitti kabajamoota daawwattoota kiyya diifafa tokko na jira aara girrisaa kanaan si'a walleen qilleensi girrisaadhaa kun ani hoggaa haasa'u girrisaa mootii girrisaa hoggaan dhagu wallahi mee dhage ilaala akka jee amma maal addaan baase mee Abiyyi Jawhar Muhammad akeekaa fi kaayoon isaa amma karaa nagayaatiin dhufee falmaa godhee yoo injifate karaa nagayaatiin aangoo fudhachuun dura waan takka tan dhugaadhaa tagartee Oromolleedhaan itti sossobuun nama fakkeessuu danda'u qaba bar waa takka kaayoo fi akeekni kiyya kanaa fi kana jechuun beeku kan inni beeku laalme Abiyyi Ahmad na yaameeti siin ajjeesanaan jee ani sana dhibe bar wallahi sana dhibe bar wamti ana jireenyuma wallahi wamti na dhibe mee erganaaho Abiyyiin hidham etuunni fidhiniin dura bar wantichi bar soba harkaa miila qabu jechuun sana bar kan sana na dhibe bar isuma miidiyaa irratti soba namna kana wallahi sammuu dhumti isaa qafoo ta'uun kan inni naa galee Abiyyiin waamee sin ajjeesanaan jedha afaanuma Jawaar keessaa kan ba'uun qaamfii guddaadha kun erganaaho hidhee jedhee bar waas Jawaariin ajjeesuutu moo waa nama sodaachisa moo Mo sodaa Jawaarii fi immoo si ajjeese dheetti kakataa Abiyyiin dha. Dhagayi gaafa kabajamoo muummee ministeera Itoophiyaadha guyyaa Jawhar Abiyyiin ajjeesuudha deema jee gaafa sankaanii kabajamoo muummee ministeera Itoophiyaadha gama Harargeedhaa dhufan hogguu san Harargeedhaan jira dhageeffadhu guyyaa sani bar Jawhar Muhammad nuutu ulfinaa fi jaalalaa waame waardiyaadhaas inni naa godhaan jenne nuutu godheefi Jawhar Muhammad nu biratti nama kabajaa ulfina qabu jee gaafa san kabajamoo muummee ministeera Itoophiyaa Harar galma Calanqootti Lammaa Magarsaadhaatii fi kabajamtuu addee caaltuu saaniidhaati wajjin dhufanii ani waltajjii san gubbaarra dhaabbadhee gaafa san duuba akkasittiin baandii tiyyaa wajjin
namni cunqurfame kan dhugaan saabate saba sablammoonni hundi si gammade gammannee gammadii doktora Jaalalaa Abiyyi Ahmadi yeedina jira wallise ka akkasi wallahi dotti tola barga ala wasaamai bar amma naannoo datti nama walitti buusuudha laal kaayoo fi akeekni Johar Muhammad yoon sitti hime biyya kuffisuu akkaji nagaya booreessuun hujii isaati biyya kuffisuun dhihana isaati higa jaalala dhabamsiisu hujii isaati higa jibbiinsuma kanuma jibbiinsa jibbiinsuma lamman Oromooti jibbiinsa wamti uume miidiyaa Jawaar uume sanaa fi Jawaaruma Muhammad bar dhugaa dubbachuu fi bar OMN jechuun miidiyaa hattuudhaa jechuun kan ummata Oromoodhaatiin gowwoomsanii Johar ittiin saammatu jechuudha. Amma fakkiidhaaf dhugaan jiru kan hin siimu kitaaba isaa kanarratti wanni maqaa Abiyyi Ahmad bakka deemutti maqaa balleessuu danda'a miti kun harkaa qubatti cilaachuu hin danda'u. Akkama intala tana badhaadhina isii dhalee artistii Daaboo Baabbilee tan jantana wayin gaafadheen naqe beekte hoggaan gaafadhu intala san mee dubbadhuun jeen Johar Abiyyi Ahmad higa wallaalaa humaan beeyni jaa miidiyaa irraa saylii takkalleen bulchine waraanan taane Abiyyi Ahmad jaa dubbiin kun dhugaadha moo kijiba jennaani barfandishee waan siyaasaa tanallee maarreedha maareje kabajaa Magarsaadhaatiif hin ollake ani manni kiyya kun mana dhugaa gingilcha mana dhugaa fi kiji soba gingilchan sani jee akkasitti wanni kiyya dadhabee waan jiruuf galgala boruu yoo rabbiin jee yeroo tana isiniifin deebi'a warri badhaadhina